dhimmoonni akka mootummaa naannoo Oromiyaatti waggaa tokkoon darbe kana bara hojii 2013 hojjetaman hanqina jirus cimina jirus haala keessatti hojjetames humna jirus miseensota kabajamtoota miseensota caffee kana jalaa waan dhukatee miti sadarkaadhaan rakkoo hawaasni keenya keessa jiru hojiiwwan kana jijjiiruudhaaf amma tokko hojjetaman miseensonni caffee keenya iddoo hundatti kan argan kan yeroodhaan taajjaban kan ofii hooggantan kan adda durummaadhaanis keessatti qooda fudhatan hundaa ol immoo bilisaan heera mootummaa naannoo Oromiyaa heera mootummaa federaalaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa akkasumas sammuu keessaniif ummata bakka buutanii warra dhaabbattan waan taataniif hanqina jiru rakkoo jiru madaa jiru akkaataa uummanni keenya itti rakkachaa jiru dhimmoonni isin kaastan qeeqni isin dhiyeessitan kanaa oloo ta'e malee kanaa gadi miti. Kanaaf dhimmoota isin akka hanqinaatti sadarkaadhaan jira jettanii kaastan isa isin kaastanii olitti marii guyyoota lamaan darbee irrattis kaastan anarraa asittis kaastan kan kaastanii ol rakkoo walxaxaa fi hundee gadi fageeffate yoo jiraate malee isaa gadi miti. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmoota ka'anii fi hanqinaalee jiran irratti dhimmoota akka sirratan kallattii irratti keessan kabaja olaanaa fi ulfina olaanaadhaan kan fudhannu ta'uusaa yeroo taanuttis xiyyeeffannoon addaa kennamee haala kana jijjiiruudhaaf caalmatti kan hojjetamu ta'uusaa carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Uummanni naannoo keenyaa sirnoota darban irrattis haala keessa jirruunis qormaanni guddaan isarra gahaa ture waan qabutti gargaaramuudha. Waan qabutti immoo gargaaramuudhaaf fedhii fi hawwii qofti hin ta'u. Kanaan dura sirna ijaaramaa ture sirna uummanni keenya waan qabu akka ittiin gargaaramne gochuudhaaf isarratti xiyyeeffatee sirna utubamedha. Sirna halkanii guyyaa akkamitti hiree fi fedhii uummata keenyaa ukkaamsu akkamitti akka sana cunqursee uummata keenya gadadoo keessatti jiraachisu hundaa ol immoo qabeenya isaa qabeenya uumamaan argate qabeenya akaakilee fi abaabilee isaatti dadhabee isa gonfachiise akka inni ittiin gargaaramne siyaasa giddugaleessa godhatedha siyaasni ture. Sana uummanni keenya qabsoo isaatiin awwaaleera. Amma immoo rakkoon uummanni keenya qabu sirni kun sirna isaa ta'eetu jiru. Sirni kun sirna qabsaa'ee ofii ijaarrateetu ta'ee jiru. Rakkoon guddaan jiru rakkoo dandeettii rakkoo hubannaa rakkoo jiru hunda namni biraa akka isaaf hiiku hooggansi caasaan sadarkaadhaan jiru ofiitti qabsaa'ee ofii aarsaatti kaffalee ofiitti yaadee ofiitti cinqamee hiikuu caala qaamni biraa akka isaa hiiku kan biraatti qabachaa waan adda addaa jala dhokachaa jiraachuu barbaadu. Rabbi ummata kanaaf hiree kana kennee jira. Hooggansi caasaa sadarkaadhaan jiru itti gaafatamummaa kana fudhatee jira. Caasaa sadarkaadhaan jiru itti gaafatamummaa kana hin bahu taanaan malaa'ikni dhufee ummata keenyaaf hin hojjetu. Itti gaafatamummaa isa dhumaa fudhachuu kan qabu anarraa kaasee hooggansa kana. Jalqaba kan itti gaafatamuun hooggansa sadarkaadhaan jiru itti gaafatamummaa fudhachuun irra jiraata. Kanaaf hojiileen amma onaa hojjetaman jettanii isin jajjabinaan kaastan dhugaadha hojjetamaniiru. Garuu uummata keenya hin gitu hin gitan. Garuu humna naannoo keenya hin gitu hin gitan. Garuu rakkoo jiru fi hundee gadi fageeffatanii ni hiiku bu'uura irraa ni kan jalqabbiidha. Dukkana guddaa keessatti ifa xiqqoo mul'ataa jirtudha. Dukkana guddaa jiru keessa
ifaxinno calaqqee ifaa xiqqashu cal jettu calaqqee ifaa cal jettu kana ishii bubbee fi obomboleettiin akka dhaamsine ishii tiksaa akkamitti biddicha bal'isnaa ificha akkamitti bal'ifnaa kabajamaa caffeen kunis caasaan sadarkaadhaan jiru ummanni keenya irratti cinqamu irratti dhiphachuutu jiraata. Bara darbe piroojeektoota 6,400 ol fixne barana piroojeektoota 11,000 ol fixne maaliif amma onaa piroojeektiin dhumuu dadhabe? Maaliif hiikuu dadhabne? Ammas immoo 11,000 qofa dhumuu qabaa? Sila kaastaniittu daandiin hin dhumne, hospitaalli hin dhumne, keellaan fayyaa hin dhumne. Maaliif? Qamadii duriin oomishamu amma oomishuu jalqabne maaliif 300 qofa oomishna? Maaliif 600 oomishna? Tiraaktara maaliif 1,000 qofa kennina? Maaliif 10,000 hin kennina? Maaliif? Galiin mootummaa naannoo Oromiyaa waggoottan lamaan darbe dachaadhaan guddateera. Baay'ee gaariidha. Garuu kana qofaa galiin mootummaa naannoo Oromiyaa dinagdeen Oromiyaa keessa socho'u hagam? Kun qixaan laalamutu irra jiraata, qixaan madaalamutu irra jiraata. Kana qixaan hin madaalu taanaan rakkoo jirus hubachuu hin dandeenyu, injifannoo jirus kunuunsuu hin dandeenyu, rakkina keessa jiru keessaas bahuu hin dandeenyu. Kana qixaan gadi taa'anii madaaluu barbaachisa. Qixaan keessattuu misooma faana ol qabatee ummanni naannoo keenya iyyummaa fi gadadoon jiru daangaan qabu. Ummanni ammas seeftineetiidhaan jiraatu lakkoofsi isaa guddaadha. Barataan awwaalarra taa'ee baratu jira. Barataan nyaacha waan hin qabneef xanneen isa dha'ee mana barnootaatti hafu jira. Dhibee xiqqashuudhaan uummata du'u jira ammas. Mirga heeraaf seeraan isaaf kenname uummanni keenya bitachaa jira. Tajaajila hin argatu. Kana eenyuuf itti gaafatama? Kana eenyutu hiika? Kana kan itti gaafatam nu. Hiikuus kan qabu nuyi. Hiikkachuu qaba. Hoggansi rakkoo jiru hiikni hoggansaa miti. Rakkoon kun hin hiikamu taanaan immoo uummanni maal nurraa fuudha? Maaliif nu barbaada? Kanaaf hojiilee hojjetamanis qixni itti madaallu rakkoo guddaa kufaatii guddaa akka dhalootaatti akka hawaasaatti jaarraa tokko oliif keessa turre faana madaalaa deemuu nurra jiraata. Injifannoo argannus jaarraa tokko lamaa ol uummanni keenya bakka inni gahuu qabu har'aan bu'uura kaa'uu fi qabnu sana giddu galeessa godhannee madaalaa deemuu nurra jiraata. Tokkoon keenya jireenya dhuunfaa keenyaa faana haala dhuunfaa keenyaa faana wal qabnee madaalaa deemna taanaan bakka barbaannu gahuu hin dandeenyu akka hawaasaatti akka dhalootaatti. Kanaaf qixaan laaluu danda'u nurra jiraata. Waan amma onaan hojjetame kun uummata naannoo keenyaa madaalu, uummata Oromoo madaalu. Dachaa 4-5 kan waggaa tokkotti amma hojjennu kana dachaa 4-5 hojjechuutu nurraa eegama. Caasaan gandarraa kaasee amma naannootti jiru, hoggansi jiru, uummanni bal'aa naannoo keenyaa sadarkaa sanitti tarkaanfachuu, sadarkaa sanitti yaaduu, sadarkaa sanitti raawwachuutu nurraa eegama. Kana yoo goone qofadha maraammartoo iyyummaa cabsuu kan dandeenyu. Kana yoo goone qofadha akka ummataatti kabaja argachuu kan dandeenyu. Kana yoo goone qofadha injifannoon keenya itti lafa qabachuu kan danda'u.
kana yoo goone qofadha akka ummataatti akka naannootti akka biyyaatti hiree keenya kabachiifnee salphina amma keessa jiru kana keessaa ba'uu kan dandeenyu. Kanaaf waan amma wanaa hojjenne kanaan of madaalaa of isaan bakka ciisnuu fi bakka itti boqonnu tolfachaa jirra taanan naamana kufaatiin keenya karra dura jira. Inni hojjenne kun garuu boqonnaan dhorkee qaamni jiru hundi sadarkaadhaan qindaa'ee fuulduratti deema taanan naamana kana caala raajii hojjenne. Kana caala ummanni keenya waan hawwee fi waan argachuudhaaf aarsaatti kaffalee namaa gaditti ta'e sana in argata. Kanaaf garaagarummaan kanaan dura ture sirna misoomurraa ummata keenya dhorkutu ture. Inni sun qabsoo ummata keenyatiin awwaalameera. Sirna qabeenya ummata keenyaa nyaachaa, sirna qabeenya ummata keenyaa ofii fayyadamaa ummata keenya immoo qabeenya isaarraa hidhaa ajjeesaa dhorkaa turedha kan ture. Sun awwaalameera qabsoo ummata keenyatiin. Lammata deebi'een dhufu. Amma immoo sirni inni qabu kun sirni ummanni keenya jaarachaa jiru kun jalqaba sirni kanaan dura ture seerotaaf hojimaataan poolisiidhaan istiraateejiidhaan waan ummata keenya xaxeeyyummaa keessatti ittiin jiraachisaa ture sana hooggansa hubachuu, qabeenya ummanni keenya qabu hubachuu, hidhaa irraa hiikuu, seera hojimaata xaxatee sirreessuu, carraa jiru immoo hooggananii jireenyatti jijjiiruu, rakkoo jiru fuuldura qabsaanii rakkinicha cabsanii ummata abbaa bilisummaa abbaa hiree gochuu kana hooggansa irraa kan eeggamu, kana caasaa irraa kan eeggamu. Kana utuu hin godhin boo'ee kan boochisu taanan sirna isa kanaan dura afaan awwaalamuu qaba. Maaliif ummanni keenya ammaan booda deebi'een boo'u? Hamilee boo'uu hin qabu, laphee ittiin boo'uu hin qabu ammaan booda ummanni keenya. Kanaaf isa awwaalle sana hubannee seerota hojimaatota imaammatoota ummata keenya akka inni misoomne xaxaa ta'an irraa hiikuu, irraa salphisuu, sirreessuu, diiguu sana waan sirriidhaan bakka buusuu, potenshaala ummanni keenya qabu immoo hubatanii isaan qindeessanii misoomni isaa akka ariifatu gochuufitu nurraa eeggama. Kana goonee jennaan rakkoo hunda hiikuu dandeenya. Kana goonee jennaan dhimma yerooti malee ummanni keenya bakka inni gahuu qabu sana addunyaa afaan akka inni wal qixxaatee jiraatu gochuu dandeenya. Kanaaf waa'ee misoomuu yeroo haasofnu waa'ee pirojektii tokko pirojektii lamaa miti. Waa'ee waggaa tokko waggaa lamaa miti. Waa'ee dhaloota tokkos miti. Waa'ee dhaloota kaleessati, waa'ee dhaloota har'a jiruuti, waa'ee dhaloota kara fuulduraatti dhufaniiti. Kana giddugaleessa godhannee akkamitti akka dhalootatti humna misoomuu qabnutti fayyadamnee misooma hunda galeessa ta'e dhugoomsaa deemna kan jedhu sana hooggansi ummanni bal'aan caasa sadarkaadhaan jiru itti yaadee deemuu danda'u irra jiraata jechuudha. Kana gochuu qaba. Misooma mirkaneessuudhaaf karaa sadiin qixaan hojjechuu danda'u nurra jiraata. Inni tokkoffaaf inni duraa misooma hojjennu kanaaf si'eessituu fi humni guddaan inni jalqabaa bajata mootummaati. Bajanni mootummaa yeroo jennu deeggartoota irraa deeggarsa dhufu, galii mootummaa naannoo Oromiyaa, deeggarsa mootummaa federaalaa kana giddugaleessa godhannee bajata mootummaa si'eessituu misoomaa goonee fayyadamuu qaba. Bajata mootummaa si'eessituu misoomaa goona yeroo jennu dhimma kaapitaalaa fi dhimma bajata marmaartuu irratti sirriitti xiyyeeffannee ilaaluu danda'u nurra jiraata. Bajanni naannoo keenya marmaartuudhaan liqanfamaa ture waggoottan darban. Bajanni kaapitaalatti deemu xiqqaachaa kan deemaa ture. Amma caffeen kun waan jabeessee qabsaa'eef qaama raawwachiisu waan qabeef
qaamni raawwachiisu galii maddisiisu irratti akkaataa bajanni itti ramadamu irratti iyyafatee waan hojjeteef galii bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa kaapitaala Afrikarantiin almost wal qixxaachaa jira. Parsantii 20 keessa kan ture bajanni kaapitaalaa keenya parsantii 40 keessa galee jira. 50tti siqaa jira. Kanaaf rikarantii fi kaapitaala laaluu qabna. Kan nyaatamu immoo misooma uummataatiif kan oolu bajanni labsa uummataansaa. Madaalamaa laalamaa deemutu irra jiraata. Lammaffaa bajata ramadamu sana immoo akkamitti hojiitti hiikama misoomatti hiikama. Bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa akkoo deebi'aa ture. Bulaa ture. Bajata deeggartoota irraa dhufu biileenootaan deebi'aa ture naannoo keenyarraa. Biiroon bishaanii kabajamoo Dr. Abtaamuun faan hojii raajii hojjetaniin qarshii biileenotaan deebi'aa ture jijjiiranii qarshii biileenotaan dabalchisaniiru amma. Barana biileena 6 fayyadamne bara dhufu biileena 10 naannoo sana kan qabamaa jiru deeggartoota irraa. Maaliif waan itti gargaaramneef? Yoo itti hin gargaaramne hir'achaa deema. Barana waan gargaaramneef barsantaa 10 dabalame. Raawwii keessatu jiru. So akkamitti itti fayyadamni bajata keenya qixaan laalamutu irra jiraata. Sadaffaa bajanni bahu kun hundumtuu bobaadhaaf oolaa maqaa nageenyatiin hojii adda addaatiif oolaa kun qixaan sirnaan laalamuu qaba. Sadarkaadhaan aanaan naannoo irraa fudhachuu qofa hin taane bajata naannoo irraa fudhateerraa maal misoomaaf oolcha seeraan taa'utu irra jiraata kun. Manni qopheessaa diggisiitiin diggisaa ooluu hin taane akkam godheet misoomatti hin hojjetu. Kun qixaan laalamutu irra jiraata. Durgoottiin walii kaffalaa oolamoo misoomaaf oolcha. Kun qixaan madaalamuu qaba. Arfaffaa qisaasamni laalamuu qaba. Qisaasama bajataa qixaan laalaa deemuun nurra jiraata. Kanaaf dhimmoota kanarratti hojjennee bajata ol guddisaa bajata keenya qixaan hojiirra oolchuu danda'u nurra jiraata. Kan afaan ol qabatee galii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti jijjiiramni guddaan dhufee jira. Dhugaadha. Hooggansi abbaa taayitaa galii Oromiyaa adde Maskaram fa'aa hojjettoonni sadarkaadhaan jiran hojii raajiidha jedhamu hojjetaniiru. Kan eenyumtuu haaluu hin danda'u. Garuu kana qofaa poteenshaalli galii naannoo keenya magaalota irratti mata duree galiin kan itti sassaabamu 117 oltu jira. Magaalaan hagam cime mata duree 50-57 sassaaba. Inni kaanoo isa deema. Mata dureen kaanoo kiisii eenyu gala. Moo kaffalamaa jira moo gari kaffalamaa hin jiru. Qixaan laalamutu irra jiraata. Injifannoon arganne yoo hurrii nutti mare funduratti deemuu hin dandeenyu. Achumatti dhaabbannee hafa. Injifannoon arganne akka caalmatti funduratti hixannu nu godha taanaan immoo caalmatti kaachuu dandeenya. Dinagdeen naannoo Oromiyaa keessa jiru biileenota 100 maddisiisuu danda'utu irra jiraata. Maraammartoo fi tirannaa kanaan dura ture keessaa abbaan taayitaa galii cabsee nu baasee jira. Dhugaan cabsinee baaneerra maraammartoo kanaan dura ture keessaa. Miiliyoona 500 biiliyoona 1-2 dabaluu keessaa cabsinee baaneerra. Kinoo biiliyoona 10, 12, 13 dabalaa jira. Maaliif biiliyoona 20 dabalu? Maaliif biiliyoona 30 dabalu? Maaliif? Kana kaffaltoonni gibiraa, raawwattoonni gibiraa, abbaa taayitaa hooggansi jiru sadarkaadhaan of gaafachuu xiiqiidhaan hojjechuu danda'u nurra jiraata. So dubbiin bajataa akka waliigalaatti ilaalamuu qaba jechaadha. Manni maree aanarra jiru, manni maree gandarra jiru bajata naaf ramadame maadhaaf oolchaa jirtaa jedhee caasaa sadarkaadhaan jiru misoomatti akka inni xiyyeeffatu. Bajata rikarantii keessaa ba'ee misooma hojjechuu akka inni jalqabu dirqisiisuu danda'utu irra jiraata. Kana yoo goone qofadha. Bajata mootummaa qixaan misoomarra sadarkaadhaan oolchuu kan dandeenyu. Bara kana bajata biiliyoona 103 mootummaa naannoo Oromiyaa hojiitti hiikeera. Kun hojii guddaadha. Isa kanayyuu caamsaa keessa xumurame bajatni baay'een dursamee bajata dabalataa biiliyoona 13 ramannee innis dursee xumurame.
kun gaariidha. Bajetatti humni fayyadamuu keenya dabaleera. Garuu ammas rakkoo daandii miseensonni caffee kaasaa jirtan, rakkoo riqaa, rakkoo bishaanii, rakkoo hospitaalaa sadarkaa naannootti hojjetamuu qaban. Fedhiin uummata keenya bira jiru, humni misooma uummata keenya bira jiru faan bajanni qabne yeroo ilaallu baay'ee xiqqaa. Ishii jirtu garuu cinqamnee kaapitaalaaf oolchuu, ishii jirtu garuu qusannee misoomaaf oolchuu, ishii jirtu garuu qusannee caalmatti si'eessituu goonetti gargaaramnee misooma caalmatiif oolchuu irratti sadarkaadhaan xiyyeeffatamee hojjetamuu danda'utu jiraata jechuudha. So bajeta keenya gaggaragalchinee laalaa deemuun kabajamaa caffee kanarraayis qaama raawwachiisa sadarkaadhaan jirurraayis in eeggama jechuudha. Hanqinni bajetaa nu faana itti fufa ammayyummaa cabsinutti. Hanqina keessatti garuu akkamitti misooma hojjennaa cinqamuu qaba hoggansi kun. Hanqina keessatti akkamittan piroojeektii xumuraa cinqamuu qaba hoggansi kun. Hanqina keessatti akkam gooneetu waan jiru kana qusanneetti fayyadamnee jijjiirama olaanaa uummata keenyaaf finna kan jedhu hoggansi kun itti cinqamuu fi itti dhiphachuu danda'u ture jira. Inni lammaffaan misooma walooti. Tajaajila lammummaa kabajamaa caffee kanaan mirkanaa'e ummanni keenya misooma waloo waliin qabu waliin hojjetee akka jijjiiramuuf. Misooma waloo kana mallaqa humna qabeenya carraa ummata bira jiru sirriitti qindeessinee gurmeessinee ummata keenya daangaa hanga daangaatti sochoosnee misooma akkamitti hojjetaadha. Misooma waloo mana barnootaa akkamitti ijaara, daandii akkamitti saaqa, daandii saaqame ummanni keenya waliin ta'e akkamitti supha, biqiltuu akkamitti dhaaba, dhiiga akkamitti walii kenna, mana hiyyeessaa akkamitti deebisee ijaara, dhimmoota jedhan akka deebisuuf. Misooma waloo kana kabajamaa caffeen kun labsii tajaajila lammummaa kallattii baaseen lakkoofnee tokko lama sadii jennee hojiitti kaa'uu deemne naannoo keenya keessatti raajii hojjechuu dandeenya. Kutaa dabalataa 34 ganama dhiyeesse utuu bajeta mootummaatiin inni ijaarra jennee ijaaruu hin dandeenyu. Hanna caalbaasii maalotu jedhamu cinqii meeqa humna ummataa waan ta'eef ji'a lamaaf walakkaatti ummanni keenya kutaa kana hunda ijaaree fixe. Biqiltuu amma dhaabaa jirtan kana utuu mallaqatti jijjiirre biqiltuu miliyoona 500 dhaabuu hin danda'amu. Humna ummataatu raajii hojjechaa jira. Fedhii misooma ummata keenya bira jiru sadarkaa hundatti kakaafnee ummanni keenya misooma waloo waliin gurmaa'ee tajaajila lammummaatiin akka hojjetu gochuu danda'utu nurra jiraata. Kaayyoon tajaajila lammummaa inni jalqabaa tokko misooma waloo waliin mirkaneessuudha. Kaayyoon inni lammaffaa dhaloota ijaaruudha, dhaloota qopheessuudha, oromummaadhaan, duudhaadhaan, dhaloota dorgomaa ta'e, dhaloota qulqulluu ta'e, dhaloota waliif tumsu, dhaloota dorgomaa ta'e sababa jala kan hin dhukanne. Dhaloota akkasii ijaaruudhaaf. Kanaaf misooma waloo hawaasni keenya daangaatti socho'ee waliin akka hojjetu sirriitti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba. Bara kana biliyoona 26 hojjenneerra. Bara dhufu kana biliyoona 60 hojjennaa jenne tajaajila lammummaatiin. Garuu karaa fuulduraa jabaannee utuu caasaa sadarkaadhaan jiru qindeessinee hoogganuu dandeenye ummanni keenya raajii hojjeta. Bajeta mootummaatii ol misooma hojjechuu danda'a ummanni keenya. Qabatamaatti argaa jirra. Qabatamaatti qulqullinaan yeroodhaan baay'inaan kan mootummaan hojjetu caala akka ummanni hojjechuu danda'u qabatamaatti argaa jirra. Kanaaf kana akkam gooneetu kallattii maraan lafa qabsiisnaa kan jedhu kabajamaa miseensi caffee kunis hoggansa sadarkaadhaan jiru hawaasni keenya bal'aan dhimma irratti xiyyeeffachuu qabu. Ajandaa keenya yeroo hundaa ta'uu kan qabu waa'ee tajaajila lammummaati, waa'ee misooma walooti. Hiyyummaa keessa ba'uu barbaanne bajeta mootummaatiin ba'uu hin dandeenyu. Kabajamaa caffee kanaaf ibsu kanan barbaadu. Xaxoo
raawwii hojii mootummaa keessa jiru kana amma ciccirree finnutti tokkoon keenya cicciramnee dhumuun keenya nuulu. Maaliif xaxoosaa hundee gadi fageeffate waan ta'eef. Xaxoon tokko tokko nu nyaatee nu fixuusaa nuulu. Kanaaf bajata mootummaa qofaan misooma ariifachiisaa mirkaneessuu hin dandeenyu. Misooma waloo ummanni keenya waliin ta'ee hojjechuu danda'u tura jiraata. Ganna kanas dhimma daree dabalataa 30 ijaaru qofa barreen gaddaa hojjete. Dabalataan bara kana manneen barnoota bu'uuraa barnoota idilee duraatiif manneen barnoota bu'uura boruu barnoota idilee duraatiif 3,000 qabame ummanni keenya kabajamaa Caffeen kun hawaasa keenya sochoosee ijaarsuu danda'u tura jiraata. Biqiltuu jalqabne kana xumuruun nurra jiraata. Mana hiyyeessaa ijaaruun nurra jiraata. Hiyyeessaaf qotuutu nurra jiraata. Daandii saaquu qabna, daandii suphuu qabna. Hojiin Oromiyaa keessatti hojjetamu hundumtuu tajaajila lammummaadhaan kan hin tuqamne jiraachuu hin qabu. Kanaaf humni inni lammaffaan misooma walootiif tajaajila lammummaa hojiitti hiikudha. Dhimmi inni sadaffaa waa'ee misooma dhuunfaa keenyatti tokkoon keenya. Qonnaan bulaan horsiisee bulaan jiraataan magaalaa jireenya dhuunfaa isaa akkamitti akka jijjiiru karoorsee badhaadhina isaa mirkaneessuudhaaf hojjechuu qaba. Kanaafidha badhaadhina maatii jennee kan lafa keenyeef. Akkam godheetu namni tokko qabeenya qabu carraa dinagdee naannoo isaa jiru itti gargaaramee jireenya dhuunfaa isaa fooyyessaa kan jedhu giddugala waa hundaa ta'e madalamuu danda'u tura jiraata. Karoorri sadarkaa maatitti tokkoon nama akkamitti akka jireenya isaa jijjiiru qabaachuu qaba. Yoo namni qusatee of jijjiiruudhaaf hin tattaafatoo ta'e, liqeeffatee investimentii hojjechuudhaaf hin carraaqoo ta'e, harka mootummaa micciiree imaammataaf tarsiimoo isaaf ta'u fidee akka jireenyi isaa fooyya'u hin godhoo ta'e, badhaadhinni mirkanaa'uu hin danda'u. Daandiin, ibsaan, bishaan jireenya keenya fooyyessuu danda'a. Badhaadhina garuu hin fidu. Sanaaf haala mijeessa. Badhaadhinni kan ta'u jireenya keenya keessatti, mana keenya keessatti. Galiin tokkoon namaaf fooyya'uu qaba. Oomishaaf oomishtummaan tokkoon namaaf jijjiiramutu irra jiraata. Jireenyi isaa ol ka'uu qaba. Kanaafidha bara lamaan darbe kana bajata mootummaa naannoo Oromiyaa seessituu waan lamaa goonee fayyadamaa jira. Tokkoffaa rakkoo bu'uura misoomaatti hiikuudhaaf daandii, bishaan, barnoota, fayyaa, jallisii kanarratti hojjechaa jira. Inni lammaffaaf inni guddaan garuu kan irratti hojjetaa jiru inisheetifoota jennee dhimmoota laayiviluudii uummataa tiraansfoormi godhan. Dhimmoota jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiran irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Tiraaktarri kanaafi, paampiin kanaafi, buna dhaabuun kanaafi, avukaadoo dhaabuun kanaafi, shaayii dhaabuun kanaafi. Qamadii kan jennu kanaafi. Albuuda dargaggeessi itti fayyadamu jennee kabajamaa Caffeen kun seera kan baaseef kanaafi. Pirojektoota kennaman miliyoona 10 fiisaa gadi dargaggootaaf haa kennamu himaataadhaan kan jedhamee seerri ba'eef kanaafi. Bara kana kaabineen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa sirreessa ganna kana. Boodettan deebi'a. Dhimmoota misooma sadarkaa maatitti fidan irratti ummanni keenya xiyyeeffatee karoorsee hojjechuu danda'u tura jiraata. Wanti nu yaadnu maatiin sochoosu taanaan erguu ga'uu hin dandeenyu. Biyyi keenya naannoon keenya erguu ga'uu hin danda'u. Badhaadhina mirkaneessuu hin dandeenyu. Tokkoon qonnaan bulaa horsee bulaa jiraataa magaalaa jireenya dhuunfaa isaa akkamitti akka jijjiiru karoorsee hojjechuu danda'u tura jiraata. Kana keessatti oomisha isaa dabaluu. Oomisha kan gurgurate irraa immoo qusachuu. Kan qusate investimentiitti jijjiiruu. Bajanni mootummaa, seeronni mootummaa kana kan deeggaran, kana kan utuban, kana kan ariifachiisan akka ta'an gochuu, kana mirkaneeffachuu. Seerri kana irratti danqaa ta'u jiraannaan diina uummata keenyaati baduutu irra jiraata. Diigamuutu irra jiraata. Imaammanni tarsiimoo kana irratti danqaa ta'u jijjiiramuu qaba. Faayidaa tokko iyyuu hin qabu.
hooggansi kanan seessuu danda'u hin jiru taanaan faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Waa hundumtuu waan sadan kanaan laallamuu qabu. Bajeta mootummaa guddisuu qusannaadhaan kaapitaalatti invest godhanii jireenya uummataa jijjiiruu seessituu misoomaa godhan itti fayyadamu. Humna uummataa qabeenya uummataa qindeessuudhaan misooma walootiif tajaajila mootummaa tajaajila lammummaadhaan hiriirsu raajii akka inni hojjetu gochuu jireenya dhuunfaa isaatiif uummanni keenya kallattii badhaadhina maatiitti mirkaneessu hoogganu kana sadan. Imaammanni tarsiimoon seerri hojimaan ni qabnu hooggansi nuyi qabnu caasaan nuyi qabnu hundumtuu kana sadan inni madaalamuu qabu. Kana sadan hagam fuulduratti oofsiseedhaan laallamuu qabu. Kana sadan hagam misooma akka fidu godheedhaan laallamuu qabu. Kabajamaa Caffeen kunis yeroo hojii keenya madaalu kana sadan nu madaaluu danda'u tura jira. Madaalii baay'ee nama yoonaa godhamaa kan jiru bajeta mootummaatiin. Gaariidhaan innis madaalamuu qaba. Dhimmoonni lamaan garuu qixaan hoogganamuu danda'u tura jira. Dhimmoota sadan iyyuu sirni itti gaafatamummaa qixaan diriiruu danda'u tura jira. Kana sadan giddu galeessa godhannee hojjenna taanan kan amma hojjenne caala dachaa 3 4 5 hojjechuu dandeenya. Kanaa ol uummata keenya fuulduratti tarkaanfachiisuu dandeenya. Dhaloonni kun raajii hojjetee of qofa oduu hin taane dhaloota dhufan hunda bilisa baasuu danda'a. Sadan kana qixaanu madaalleen laallu taanan immoo hiriguu ga'uu hin dandeenyu. Hiriguu ga'uu hin dandeenyu. Waan tasa mul'attee badde taana. Injifannoo calaqqee tasa mul'attee badde taana. Maaliif uumamni jijjiiramaa jira. Lakkoofsi uummataa dabalaa jira. Dhiibbaan keessaaf ala jiru guddaadha. Kana hunda dandamachuu kan dandeenyu karaa sadan kanaan hawaasa keenya caasaa mootummaa jiru humna jiru hunda sochoofnee badhaadhina mirkaneessuu dandeenya. Akka dhalootaatti akka hawaasaatti yoo of dandeenye qofa. Kan nu ergachuu barbaadus dhaabbatee akka yaadu gochuu kan dandeenyu. Dhiibbaa ala jirus dandamachuu kan dandeenyu. Hireen arganne kunis lubbuu qabaachuu kan danda'u. Kanaaf dhimma misoomaa yeroo yaannu fi laallu dhimmoonni sadan kun qixaan laallamuu fi madaalamuutu irra jiraata. Hojiiwwan keenya qixa kanaan madaalaa deemuun nurraa eeggama. Badhaadhina mirkaneessuudhaaf jireenya uummata keenyaa fooyyessuudhaaf hawwii fi abdii uummanni keenya qabu akka milkaa'u gochuudhaaf salphina amma nurra jiru kana cabsuudhaaf kan obboleewwanii fi maatiin keenya biyyoota arabaa garaagaraa keessaa kan namummaan isaanii cabee kan ari'amaniif kan salphanneef kana sadanii waan hojjechuu dadhabneef laga waan dhabneefi miti albuuda waan dhabneefi miti lafa waan dhabneefi miti rabbi waa hunda nuu kenneera. Kana gochuu waan dadhabneef salphanne. Salphinni kanaa ol immoo hin jiru. Salphina kanaaf namni jalqabatti gaafatamu ana. Innaa lafarra yaanu nama fakkaanna. Garuu akka namaatti akka nama uumamee lafa jiru tokkootti namummaan keenya yeroo sarbamee sadarkaa kanatti salphannu nun dhukkubu. Maal abaarsaa? Geopolitiksii sila fiqaaduun kabajamoo obbo Fiqaaduun kaase influensiin adda addaa fedhiin adda addaa nu cinqisiisuudhaaf wanti godhamee jira. Nu dhaabuudhaaf wanti godhamee jira. Eessa isaan kaa'uudhaaf nutti ergan. Garuu bakka keenyu dhabneeti. Duras asitti jireenya isaanii jijjiiruu dadhabneeti. Sanaaf wanti ta'u lafarraa dhabameeti. Kana kan taaneef
ummanni keenya salphina kana ofirraa buqqisuu qaba. Salphina iyyummaa fi deegni nutti galche kana ofirraa injifachuu qaba. Misooma walootiif badhaadhina dhuunfaa keenya maatii keenyaa mirkaneessuudhaaf bajeta mootummaa qixaan fayyadamuudhaaf halkanii guyyaa tattaafachuu cinqamuu danda'u nurra jiraata. Ka'umsi salphina kanaa nu ta'uu keenya keessattuu akka mootummaatti fudhannee liqimsinee kana jijjiiruudhaaf xiiqiidhaan aarsaa barbaachisu kamiyyuu kaffallee fuulduratti tarkaanfachuu danda'u nurra jiraata. Waan sadan kana qindeessinee ilaallu taanaan hiikuu hin dandeenye. Kabajamtoota miseensota caffeetiif sirriitti dhimmi ani kaasuu barbaadu dhimma qusannaati. Ummanni keenya cinqameen qusatu taanaan riguu ga'uu hin dandeenyu. Waan oomishnerraa utuu hin jiraatiin qusachuu qaba. Baankii Siinqee mootummaa naannoo Oromiyaa kaapitaala guddaadhaan kaapitaala kaffalame biiliyoona 7 kan uummata naannoo keenyaatiif hundeesseef inni jalqabaa fi inni dhumaa qusannaan akka guddatuuf. Qusannu malee hiyyummaa keessan ba'a. Kan qusanne giddugaleessa godhannee liqeeffachuu misoomatti galuu danda'u nurra jiraata. Kanaan dura namni keenya misoomatti galuudhaaf qusatee jijjiiramuudhaaf seeronni xaxaa ta'an kumaatama jira. Seerota sana hiikneerra. Kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa seera investimentii jijjiiree jira. Seera albuudaa jijjiiree jira. Seera daldalaa jijjiiree jira. Fooyyesseera. Sirna kontiraataa keenya fooyyesseera. Akkaataa himaaxaan ittiin hojii hojjetu fooyyesseera. Ammas dabalataa fooyyessaa jira. Kun hundi garuu hiikoo kan qabaatu namni keenya qusatee liqeeffachuu yoo bareedha. Aadaan kunoo dagaageedha. Makaanaayzeeshinii irratti seerota jiran labsiiwwan turan akkaataa taaksiin itti kaffalamu hunda hooggansi jijjiiree jira. Kun garuu hiikoo kan qabaatu qonnaan bulaan keenya qusatee yoo liqeeffachuu danda'edha. Yoo maashinarii bitachuu danda'edha. Qusatu malee bitachuu hin danda'u. Kana dhimma qusannoo fi dhimma liqeeffachuu kan liqeeffatanii hojjetanii jijjiiruu irratti ummanni keenya jijjiirama aadaa guddaa fiduu danda'utu irra jiraata. Baankii Siinqeetti biiliyoonotaan biiliyoona 20-30 bara dhufu qusachuu qaba. Biiliyoona 20-30 baankichi deebisee uummata keenyaaf akka liqeessu gochuu danda'u irra jiraata. Kana goonee ummanni keenya humna misoomuusaa daangaa tokko malee akka itti fayyadamu gochuu danda'u irra jiraata. Kanaaf dhimmi inni tokkoffaa fi inni guddaan barbaachisaan qusannaa fi liqii irratti aadaa keenya jijjiiruudha. Inni lammaffaa jijjiiramuu qabu aadaa hojiiti. Aadaan hojii keenya jijjiiramuu qaba. Halkanii guyyaa hojjechuu dorgomaa ta'uun mallattoo eenyummaa keenyaa ta'uu danda'utu irra jiraata. Aadaan hojii keenya hin jijjiiramu taanaan halkanii guyyaa ifaajuun waan irratti bobbaaneen immoo dorgomaa ta'uun mallattoo eenyummaa keenya hin ta'u taanaan hiyyummaa injifachuu hin dandeenyu. Kanarratti xiiqeffannee sadarkaadhaan hojjechuutu nurra jiraata. Dhimmi inni sadaffaan fi dhimmi barbaachisaan hooggansi hojjetaan mootummaa tajaajila uummataaf kennuu qaba. Tajaajilaaf kennuu qaba. Inni kanaan dura hooggansii fi caasaan mootummaa kanaan dura ijaaramaa ture. Uummata keenya mootummaan kanaan dura ijaaramaa ture uummata keenya hiree isaarraa dhorkuudhaaf. Kanaafidha namni numa dhaquyyuu ganama innaa dhaqee dubbisu hin ta'uu jedhaan jalqabayyuu hin dhaga'u.
akkam bultee hoo jedheen iyyuu hin ta'u jedhaan. Lakki nagaa bultee siin jechaa jira hoo jedheen iyyuu hin dhaga'u hin ta'u qajeelfama na dhorkaa jedhaan. Maaliif sammuu ittisuudhaan ijaaran? Sammuu waa si'eessuudhaan oduu hin taane sammuu waa ittisuudhaan tikseedha. Kun cabutu irra jiraata. Kun cabuu injifatamutu irra jiraata. Tajaajila si'oomina qabu kennee misooma ariifachiisuu irratti hojjechuu qaba. Kana irratti fakkeenyaaf ogeessota qonnaa DA biratti jijjiiramni barana argini. Qamadii kana lafa qabsiisuu irratti ofii kiyyaaf Harargee keessatti dhaqee kanan arge. Hojjettoonni DA'n hojjettoonni dirree qonnaa maasii qonnaan bulaa biratti laastikiidhaan mana ijaaratanii achi oolanii bulu. Qamadicha dhugoomsuudhaaf. Akkasitti warra aarsaa kaffalan jiru. Garuu kun bu'uuraan sadarkaa hundatti jijjiiramuu qaba. Dhorkuu oduu hin taane haala mijeessuu ta'uusaa, dhorkuu oduu hin taane uummata fuulduratti kan kaachisu ta'uusaa agarsiisuu qaba. Hin danda'amuudhaan cufamuu qabu. Hooggansi hin danda'amuu jedha taanaan maaliif hoogganaa ta'e? Jireenya dhuunfaa isaa irratti deemee hin danda'amu haa jedhu. Jireenya uummataa irratti hin danda'amu namni jedhu yakkamaadha. Yookaan sammuu isaa dhukkubsataadha. Dhimma uummataa irratti hin danda'amu wanti jedhamu hin jiru. Akkaataa itti danda'amu waan samiidhaa gadi jiru hunda gaggaragalchee ilaalee barbaadee furmaatatti kennuu qaba. Sana yoo ta'u qofa hooggansa ta'uu kan danda'u. Achi taa'ee hin danda'amu jedhee namatti mataanaan maal achi godha? Sirnoota itti qabsoofnee diigne sana maaliif diigne? Dhimmoota inisheetivii jennee fudhanne, tarkaanfilee addaa jennee seektaroota adda addaa keessatti fudhanne. Qormaan inni jalqabaa kan ture hooggansa naannoo irra jiruun. Maaliif akkuma sila jedhe sagaleen keenya jalqaba afaan keenya keessaa bahu hin danda'amu waan ta'eef. Jechi nuyi beeknu hin danda'amu waan ta'eef. Sadarkaadhaan jechi hin danda'amu jedhu kun nu keessaa baduu danda'utu irra jiraata. Waan addaa akka hojjennu kabajamtoota keenya. Waan addunyaan biraa hojjetee bira darbedha. Saayinsiin haaraa asitti humnu hin jiru. Maaliif addunyaan biraa waan hojjetee darbe hojjechuu dadhabne? Maaliif? Sana hojjechuu dadhabnee maaliif salphanna? Maaliif namaa gadi taana? Maaliif jireenyi keenya fooyya'uu dadhabna? Sakaalaa hin danda'amu kan ofirraa ciruu qabna. Cancala hin danda'amu ofirraa ciruu danda'u nurra jira. Seera hojimaata nama hojjetuuf dubbii jiru saffisiisu, lafa qabsiisu, ijaaraa deemutu nurra jira. Kanarratti hojjechuu qabna. Galiin dhibbantaa 20 yeroo fooyyessinu kan hin danda'amu jechaa ture hooggansa. Kan fuudhee immoo lakki hin danda'ama jedhee immoo gaggaragalchee hojjetee agarsiise hooggansa. Hojjetaadha. Inni dogoggore malee parsantii 30 dabalee jiraannee kinoon bara. 20 sana guutee 110 ta'e miti 112. 130 sana isin guutaa ture. Yookaan silaa 140 nu ta'a ture. Kanaaf dhimmi tajaajilaaf dhimmi hooggansa sirrii kennu sirrii xiyyeeffannoo argachuu danda'u irra jira. Yeroo hundammoo galma keenya madaaluu kan qabnu tokkoffaa qulqullina hojii keenyaatiin oomisha ta'e qulqulluu ta'uu qaba.
dinagdeen humnoota qulqulluu ta'uu qaba. Qulqulluu ta'uu qaba, waan hojjennu qulqulluu ta'uu qaba. Dinagdeen keenya qulqulluu akka hin taane kan agarsiisu naannoo keenya keessatti ammas miiliyoona 6-7 hojii dhabaan jira. Dinagdee waliigalaa sochoosaa jirru kun jireenya uummataa sadarkaa barbaadamutti jijjiiraan jiru jecha. Kanaaf guddinni dinagdee keenya qulqulluu miti jecha. Oomishni nu oomishnu keessaa meeqatu biyya alaatti bahee ergamee gurguramuu danda'a? Hagamsaatu gabaara addunyaa irratti dorgomaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf buna daballeerra. Maaliif kanaa ol dabaluu dadhabne? Maaliif bunni baay'een kufee hafa gabaa biyya keessatti? Qulqulluu ta'uu qaba. So dinagdeen keenya hagam qulqulluudha, waan oomishnu hagam qulqulluudha, galmoonni kaawwanne hagam dinagdee hunda galeessa ta'e lafa qabsiisuu kan jedhu qixaan laallamuu danda'u tura jira. Tokkosaan madaalamuu qaba dinagdeen keenya. Fakkeenyaaf manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa hundumtuu federaalaati irratti kan hin shaallamamne hin jiru. Hundumtuu uummanni Obbo shaallamamtan maaluu godha? Waldaan gamtaan shaallamamaa, tamaariin shaallamamaa, biiroon barnootaan shaallamamaa, hundumtuu tokkoffaadhaa jedha. Taadaa uummata mana ga'uuf naannoo mana ga'u baattee akkamitti tokkoffaan taatu? Meeqaffaa ta'uu barbaadde? Uummanni keenya hoo tokkoffaan nun jechaa jira? Wanti qabatamaan lafarra jiru tokkoffaan godhaa jira? Hojiin keenya qulqullinaan laallamuutu irra jiraata. Hagam laayiviluudii uummata keenyaa impaakti godhe kan jedhu laallamaa deemuu danda'uutu irra jiraata. Seektara tokko tokko irratti daggasameetu koottaa waancaa fudhadhaa jedhama. Maaluu godha waancaan? Kutaa tokko dabala. Hojii dhabaa dhibba tokko hojiitti jijjiira. Galii naannoo Itoophiyaa keessa naannoo kamiyyuu amma nan guddifne dhugaadha. Kanaan galateeffachuu qaba. Sanaan booda salphina Saawudiin nurratti raawwate jijjiira. Aggaamii alaaf keessa jiru jijjiira. Qulqullinaan madaaluu qabna. Qulqullinaan bakka ga'uu qabnu. Dinagdee dorgomaa ta'e uumuu qabnu. Madaalliin keenya inni sadaffaa baay'ina. Waan hojjennu hundumtuu baay'ina qabaachuu qaba. Waan hojjennu hundumtuu haala jiru baay'ina jijjiiru ta'uu danda'utu irra jiraata. Qamadii irratti wanti baranaan argan gaariidha. Kanarratti dhaabbatee faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Baay'ina isaa dabalee qamadii alaa galu kan qaala'insa jireenya irratti rakkoo jiru kan hiikuu danda'utu irra jiraata. Buna dhaabaa jirra. Baay'inni alergii keenya dabaluu qabaa jecha. So baay'inaan dubbii madaalaa deemuun hin barbaachisa. Sadaffaan ariitiidha. Rakkoo jiru kana waggaa 20-30 ifannee eeknoo jennee erguu ga'uu hin dandeenyu. Rakkoo kana ariitiidhaan hiikuu qabna. Ariitiidhaan. Ariitiidhaan hiikuudhaaf immoo kabaja qabnu keessaa bahuu qabna. Keessattuu hoggansi keenya sadarkaa gandaarraa jiru kaasee amma naannootti jiru. Hogganummaan nutti kenname kabajaafi miti. Kabajamoo ebeluu jedhamuudhaafi miti. Dhimmoota sadan kana akka milkeessinuuf baay'ina qulqullina ariitii. Kanaan yoo dafnee tarkaanfanne malee uummata keenya salphina keessaan baafnu. Salphina keessaan baafnu taanaan kabaja hin qabnu. Lammiinsaa akka namaatti oduu hin taane akka meeshaatti kopheen irraa baafamee luka duwwaa kan hojjete hundi irraa fudhatamee
yeroo akkanatti salphannu kana maalin nuyi maalin eessa jirra? Kanaaf kabajni keenya kana jijjiiruudha. Hooggansaaf hojjetaa mootummaa sadarkaadhaan jiru kabajni isaa, mindaan isaa, ulfinni isaa, jireenyi isaa kana jijjiiruudha. Kana jijjiiruudhaaf immoo dhimmoonni sadan kun baay'ee murteessaadha. Ariitiidhaan, qulqullinaan, baay'inaan waa hunda dinagdeen keenya kana sadan giddugaleessa kan godhate gochuun nurraa eegama. Kana keessattuu hooggansi keenya hooggansa siyaasaa fi haasaa mi'eessee haasaa tottolchee haasaadhaan taphatu tun taane hooggansa yaada dinagdeetiin taphatu dinagdee dhugoomsu hooggansa dinagdee ta'uu danda'u tura jiraata. Hooggansi siyaasaa nu barbaachisa. Siyaasa warri hoogganan siyaasa warri sirriitti xiinxalan nu barbaachisu. Namoonni muraasni sanaa ala garuu hooggansa gadi jedhee gadi of cabsee ulfina isaa ulfina uummataa godhatee hooggansa dinagdee ta'u hooggansa baay'ina qulqullina ariitii waa hundaan mirkaneessu ta'uu danda'u tura jiraata. Hooggansa dinagdee ta'utu nurra jiraata. Hooggansa dinagdee yoo ta'e qofaadha salphina kana keessaa ba'uu kan dandeenyu. Qormaatileen nuyi dinagdee kana keessatti qabnu misooma kana badhaadhina kana mirkaneessu keessatti qabnu qormaatilee hedduun jiru garuu qormaanni guddaan qormaata sadii. Tokkoffaaf inni duraa qormaanni dinagdeen kun qabu qaala'insa jireenyaati. Qaala'insi jireenyaa sababoota gurguddoo sadiitu uuma. Tokkoffaa dhiyeessii fi fedhii wal simuu dhabuudha. Fedhiin guddachaa bula. Maaliif guyyaa guyyaadhaan lakkoofsi uummataa dabalaa deema? Maaliif jireenya irra qabnurra jireenya boruu fooyya'aa jiraachuu barbaada? Wantoonni fedhii guddisan hedduu jira. Dhiyeessiin garuu guddisuudhaaf haasaan hooggansa dinagdee ta'uu barbaachisa. Akkan sila jedhe qulqullinaan baay'inaan ariitiidhaan oomisha dabaluu gaafata. Dinagdee fooyyessuu gaafata. Bishaan qabnu maaliif dhiyeessii gahaa ta'e oomisha gahaa ta'e dhiyeessuu kan dadhabnuuf? Kanaaf kun kan hiikamu tokko dhiyeessii dabaluu oomishaaf oomishtummaa dabaluu barbaachisa. Rakkoon inni labu sirna oomishaa fi gabaa wal quunnamsiisuu irratti. Oomishti amma ta'etu jiru gatii oomishti sun akka argatu godhama. Humna qaba. Sintoo tuulamee kaa'ama. Monopoliidhaan to'atameetu gaafa. Kanaaf immoo caasaa qabu nu bira. Warra kiisii yookaan kiisuma jaraa keessa utuu jiranu kiisii jaraa keessatti ajjeefna malee akkanumatti biyya yeroo diigamu teenye ilaalu. Sadarkaadhaan jiru kaaddaamii abbaa qabeenyaa qaba. Akka qaallu. Kan baanu onaa wal baanneerra hin baannu ammaan booda cirree balleessina. Cirree. Kanaaf monopolii sana kan to'atanii jiran tokkoffaa oomisha mallaqa qabu mallaqa bitu mallaqaan oomisha bitanii kaa'u akka sana immoo to'anne qaamni akka to'atu akka mootummaatti kaa'ame immoo hojjetaa jaraati bakka bu'aa jaraati
Kanaafuu iyyaa oltu bultu wanti lafa gadi bu'u hin jiru. Laalaa jirraa, hojjechaa jirraa, sirreeffamaa jirraa sin jedhu. Rakkoonni lamaffaan qaala'insa jireenyaa balleessaa jiru kana monopoliidhaa kana sirreessuun dura jira. Rakkoo sadaffaan qaala'insa jireenyaa uumaa jiru dinagdeen biyya keenyaa dinagdee alaa irratti akka malee hirkataadha. Boba'aa alaafin, sukkaara alaafin, qamadii alaafin, waan nyaatamu waan xixiqqoo asitti oomishuu dandeenyu alaafin hirkataadha. Kanaaf siyaasni biyya wayii waa hunda jijjiira asitti. Yoo qaamni wayii nu faana muufii qabaate xiqquma sochoosetu ummanni akka mootummaa irratti ka'u xiqqoo sochoosee waa dubbii hunda balleessa. Hirkattummaa keessaa jabaannee hojjennee of dandeenyee irraa ba'uu nurra jiraata. Garuu immoo kabajamaa caffee kanaaf haqa tokko ibsuun barbaada. Qaala'insa jireenyaa to'achaa deemna malee qaala'insi jireenyaa dabalaa deemuu irraan dhaamu. Misoomoo dhaabne malee qaala'insa dhaabuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf sibiintoo ifa boruu qofa koo qarshii biiliyoona 5 ol kan barana dinagdee keessatti dabale. Sun hundi sibiintoo barbaada. Faabrikaa sibiintoo meeqa dabale? Dinagdeen socho'ummaansaa uumamaan qaala'insa dabalataa inni fidutu jira. Ummanni keenya yoo oomishni isaa dabalaa deemee galii isaa yoo dabale dabalu humna guddinaa ta'a. Humna guddinaa uummata akka ta'u qaala'insa jireenyaa to'achuu barbaachisa. Kanaaf qaala'insa jireenyaa hin cufamaa hin badaa jedhee kan duratti soba dhiyeessuun barbaadu. Jireenyaan jiraata. Isa keessatti eenyutu sadarkaa kamitti qulqullinaan baay'inaan ariitii biyyaadhaan hojjennutu murteessa. Akka maatiitti, akka dhuunfaa keenyatti, akka hawaasaatti misooma walootiif bajata mootummaadhaan murteessa. Kanaaf namni dhaabbatee qaala'insa jireenyaa jedhee boo'uudhaan wanti kun jiru. Haala qabatamaa kana bu'uura irraa jijjiiruutu barbaachisa. Kana yoo goone dubbii jiru bal'inaan hiikaa deemuu dandeenya jecha. Rakkoon lammaffaan dinagdeen keenya qabu carraa hojiiti. Hojii dhabaan jiru lakkoofsa qabu. Hojii dhabdummaa dhimmoonni babal'isaa jiran tokkoffaa potenshaala dinagdee qabnu qixaan fayyadamaan jiru. Dinagdee hoogganaan jiru. Kabajamtoota. Dinagdeen hoogganamaan jiru. Tuqaa jirra. Dinagdee kallattii maraan imaammata isaa tarsiimoo isaa karoorota jiraniin qixaan yoo hoogganaa deemne malee carraa hojii uumuu hin dandeenyu. Liqii wayiitiin fandii wayiitiin carraa hojii qixaan uumaa deemuun hin danda'amu. Dinagdee hundumtuu socho'ee carraa hojiin akka lafa qabatu gochuu danda'utu irra jiraata. Isaaf imaammatoota tarsiimolee jiran seerota jiran sakattaa deemuun hunda keenyarraa eegama. Isa goonee dhimmoota sakaallaa ta'an jijjiirree seerota hojimaatota imaammatoota dinagdee ariifachiisan lafa qabsiisaa deemuun nurraa eegama. Isa yoo goone dinagdichi sadarkuma sanitti nama baay'ee ofitti fudhachuu danda'a. Kana faana ol qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan darban hojii bal'aa hojjete. Seerota hojimaatota sirreessuudhaaf carraa hojii sadarkaa addaatti uumuudhaaf hojii bal'aatu hojjetame. Garuu gahaa miti. Fakkeenyaaf kabajamaa caffee kana fuulduratti dhimminani kaasuu barbaadu albuuda faana ol qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa kabajamaa caffeen kunis seera baaseen albuuda yookaan dargaggeessa uummata keenya fayyadamuu qaba. Yookaan akka mootummaatti kaampaanii Oromiyaa mining share kaampaanii jedhamu ijaaramee jira. Isa faana waliin ta'ee hojjetee mootummaa naannoo uummanni naannoo karaa mootummaa isaa akka fayyadamu gochuun irra jiraata. Yookaan garuu cufnee kaa'uu qaba. Haa ta'u dhaloonni kanaan dura tures kaayetu nu eegee
nuyi siyooti fayyadamu wallaalle keenya lafa darbuudha malee burcinee waan hin taaneef oolchuun qabu. Amma carraa hojii uumuu irratti ariitiidhaan rakkoo jiru hiikuudhaaf fakkeenyaaf jallisii iskiimii ijaarraa jenne waggaa 5 fudhata. Kanaaf jennee paampii bitaa jirra waggaa waggaadhaan. Waggaa lamaan walakkaan dura yeroo paampiiruu jalqabna Oromiyaa keessa paampiin ture paampii 2,000 qofa. Har'a paampii 15,000 ol ga'ee jira. Bara 2014 paampii 20,000 galchine. Garuu 50,000 60,000 galchuu qaba. Dargaggeessi lagaratti akka oomishu. Akka lafti utuu bishaan jiru lafti akka boqonnaan hin qabaanne gochuu danda'u nurra jiraata. Rakkoo bishaanii kabajamaan miseensi Caffeef sula ganama kaasan isa immoo irratti hojjechuu qabna. Karoorsinee irratti hojjechaa jirra. Mala adda addaatiin irratti hojjechaa jirra. Bishaan cimmisuudhaan sadarkaa maatiitti namni hundumtuu sadarkaa maatiitti bishaan baankii qabaachuu qaba. Laga qeesaa fuuldura yaa'u qofforee bakka bishaan tursu keessatti uumuu qaba. Lagicha keessatti baankii uumuu qaba. Irra yaa'ee naaguute irraa darbu hundumtuu halkan waan yaa'uuf iddoo iddootti baankii tolchuu qabna bishaan akka hin darbine. Isaa alatti mootummaan naannoo Oromiyaa daamiiwwan xixiqqaa hidha xixiqqaa fi gurguddoo ijaaruuf qopheessee jira. Waggoottan arfan dhufan lakkoofsa guddaa ijaaruudhaaf qophoofneerra. Rakkoo bishaanii hiikuudhaaf gama kanaan karoora waggaa 4,233 ijaarra jennee qabannee jirra. Garuu kun gahaa miti 60,000 nu barbaachisa. Paaraalaalli immoo jallisii xixiqqaa jiran hojiitti hiikuu qaba. Kun hunduu carraa hojii uumuu qaba. Fakkeenya fan jallisii kaasa. Buna kan jennu, avukaadoo kan jennu waa hundumtuu carraa hojii uumuu qaba. Carraa hojiitti jijjiiramuu qaba. Sirna daldalaa keenya yeroo jijjiiru, daldalaa yeroo baay'isnu dargaggeessaaf carraa hojii uumuu qaba. Hattuu atti keessa jiru xaragamee ba'uu qaba. So carraa hojii uumuu irratti kallattii maraan xiyyeeffannoo hojjechuu qaba. Faayinaansii dhiyeessuu qabna. Baankii sila jedhe kan hundeessineef kanaaf. Uummanni keenya baankii sun kan isaa ta'uu isaa hubatee cimsee mallaqa keessa kaa'ee akkaawuntii banee jabeeffatee ijoollee isaa akka irraa liqeeffatan gochuu qaba. So qormaata isaa inni lammaffaan carraa hojiitii isa hojjennee jijjiiruu qaba. Qormaan inni sadaffaan hattuu mallaqaa, hattuu yeroo, hattuu hin danda'amu. Humna ofiitii ol itti gaafatamummaa uummataa baachuu, hanna adda addaa ciccirree balleessuu. Rakkoo kana hundootuu qabnu rakkoo kanarratti rakkoo cimaa rakkoolee kana tiksu baanee deemuu qabna. Hanni jiraannaan dhimmoonni sila kaasaa oole kun hundumtuu hiikoo qabu. Milkaa'uu hin danda'u. Maaliif? Hattuun tiksee hiyyummaati. Hattuun eegduu hiyyummaati. Hattuun ka'umsi ishii tokko dhibaa'ummaadha. Dandeettii dhabuudha. Kana qabsoofni sirreessuu qaba. Tajaajila manneen mootummaa keessatti gurguramu kan lafa faan ol qabatee tapha investimentii keessa jiru. Haani iddoo hunda jira. Seektara hunda keessa jira. Barana kan nu qunname hojjetoonni keenya agricultural equipment traaktara qonnaan bulaan qusatee mootummaan kenneef traaktara fudhachuudhaan naa dhufu hoolaa baatee fi akka dhufu godhu. Jarri sun hoolaadha.
lakkoofsan qabu yoo dubban. Kan sibiintoo piroojeektiidhaaf dhiyaatu gurguruutu jira. Jimaa sirreessuudhaaf karaa dheeraa deemne gatiin qonnaan bulaa keenya dabaleera. Garuu rakkoo jimaa keessa akka hiiknu kan akka hin goone nu godhe hoggansa sadarkaadhaan jiru abukaatoo qonnaan bulaa oduu hin taane abukaatoo naggaadeeti. Bakka bu'aa hattuuti. Kana araarama tokko malee uummanni keenya itti qabsaa'uu qaba. Araarama tokko malee mootummaan tarkaanfii fudhachaa deema. Ammaan booda itti gaafatamummaa uummanni bal'aan nutti kenna. Akka paartiitti akka mootummaatti milkeessuudhaaf itti aansinee hojii hojjennoo jiraatu sadarkaadhaan hattuu jiru qulqulleessuudha. Niin qulqulleessina immoo. Bu'uurarraa aadaan maal jijjiiramuu qaba. Ammasitti garuu ciraatuma deema. Wal cirree wal balleessina malee uummata irratti silmii hamaa taanee akka uummanni keenya hin kaanne kottoofatee akka deemu hin goonu. Hanna kan dinagdee kottoofachiise tokko. Qaala'insa jireenyaa, hojii dhabdummaa inni sadaffaan kan akka barbaadetti fuulduratti hin kaanne kan godhee kottoofachiisee jiru hanna. Hanna immoo abaaruudhaan hin balleessitu. Tarkaanfii fudhachuudhaan sirreessuudhaan balleessa. Kana goonee rakkoolee sadan kanarratti qabsaa misooma keenya ariifachiisuu qaba. Qaala'insa jireenyaa to'annoo dhaala akka hin taane gochuu. Isa gochuudhaaf dhimmoota sadan sila kaasee irratti hojjechuu. Carraa hojii uumuu. Hojii dhabdummaa xiqqeessu isaaf dhimmoota sila kaasne irratti dinagdee kallattii hundaan irratti hojjechuu. Hanna tarkaanfii fudhachuudhaan hojimaata sirreessuudhaan hirmaannaa uummataa sadarkaadhaan cimsuudhaan uummanni mooraa akka keessatti qooda fudhatu gochuudhaan akka dubbiin lafa qabatu gochaa deemuun nurraa eeggama. Qormaata sadan kana injifachaa deemnu malee badhaadhina mirkaneessuu hin dandeenyu. Badhaadhina mirkaneessuu hin dandeenyu. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo itti aanan keessatti dhimmoota sadan kana irratti xiyyeeffatee akka mootummaattis akka paartiittis tarkaanfii fudhachaa fi sirreessaa akka deemu carraa kanaan isinii mirkaneessuun barbaade. Kana yoo goone fedhii barbaadnu milkeessuu dandeenya. Akka sila jedhame magaalota keessa kaansarii hamaa jiru iddoo hunda jira. Garuma magaalota keessa lafa faan ol qabatee daldala faan ol qabatee investimentii faan ol qabatee hanna jiru garaatti hin jabaannu taanan nu nyaata hunda keenya jiru. Kanaaf garaa jabaachuun immoo maal akka ta'e itti agarsiisu. Maal akka ta'e. Piroojeektiin bubbule kun hundumtuu ko gatii jedhamee fi ol dachaa lama sadi nyaateera kanan dura. Hattuun biyya keenya kan iddoo kaanii sa'aan qalu. Aannaniif jedhee sa'aan qalu. Sa ittiin hamma dorrobbiitti hamma dhaltutti eega. Hattuun inni biyya keenya sa'a qala. Aannanichaaf jedheet sa'a qala. Sa'a. Kan faca'ee argamee miti nyaatu sanyii nyaata. Sanyii. Kanarratti kabajamaa caffeen kunis manneen marii sadarkaadhaan jiran manneen marii magaalotaa manneen marii aanaa fi gandaa cimsanii sadarkaa hundatti sirna to'annoo fi hordofii cimsuudhaan rakkoo kana keessa jiru qulqulleessaa deemuun sirreessaa deemuun hunda keenyarraa eeggamaa dhaamsa jedhu carraa kanaan dabarsuun barbaada. Dhimmoonni sadan kun immoo dhimma yerooti malee hin injifatamu. Qaala'insa jireenya sin injifannaa hojjenne
hojii dhabdummaa isin hiiknaa hojjenne hanna isin injifan tarkaaffiidhaan hojimaata sirreessuudhaan hawaasni keenya bal'inaan akka keessatti hirmaatu gochuudhaan injifachaa akka deemu carraa kanaan ibsuun barbaada. Dhimmoota bu'uuraalee misoomaa afaan ol qabatanii jiran kan akka naannootti jiru ammas bal'inaan xumuruu giddu galeessa godhannee baakloogii nurra jiru hiikaa deemu. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhagaa bu'uuraa kaa'an jiru. Maaliifii kan kaa'ame tuulame lakkoofsa waan hin qabneef isa funaanaa fixaa jirra. Dhagaan bu'uuraan tokko tokko immoo homaan ta'u jechuun yookaan dhagicha bishaanitti gatuudha malee waan hojjetamuu miti. Soba waan ta'eef humna naannootii ol waan ta'eef. Tokko tokko immoo bakka deemee hundatti waadaa galaa oola. Koo hojiin keenya dhagaa bu'uuraa funaanuu fi waadaa namoonni galaa ba'an hunda raawwachiisuu miti hojiin keenya. Xiqqoo illee yaannee haa hojjennu waan yaannu haa hojjennu uummata keenya. Kanaaf bu'uura misoomaa afaan ol qabatee seektara hunda irratti maaster pilaanii qopheessaa jira. Bishaan irratti, daandii irratti, seektarri daandii hojii guddaa hojjeteera. Daandiin hojjetame jedhamaa ba'e hundumtuu dildila hin qabu dildila bara darbeef bara kana xumuraa jira. Daandichu manca'ee dhume namni dildila hojjeta malee dursee akkamitti daandii hojjeta? Dildilli hojjetame namni lukaan irra irra ce'a. Harreen irra irra ceeti. Kanaaf abbaan taayitaa daandii Oromiyaa hojii bal'aa gama kanaan hojjetaa jiru. Abbaan taayitaa geejjibaa sirna geejjibaa fooyyessuudhaaf hojii jalqabame kana hunda qindeessinee hunda maaster pilaaniidhaan akka hoogganamu piroojeektiin naannoo irratti jedhamu hundumtuu sirnaan akka hoogganamu jaarsummaadhaan nama ergachuudhaan akka hin raawwatamne goonee kan kallattii qabsiisaa deemna. Kana piroojeektoota ammas sila komiin irratti ka'aa ture kan bishaanis kan daandiis akkuma kabajamtoonni ittaantonni pirezidaantii sila kaasan hunda xumuraa deemna jechaadha. Kallattii kanaan waan barbaachisu hunda uummata keenyaaf milkeessuudhaaf kan hojjennu ta'a. Kan mootummaa federaalaa afaan ol qabatee jiru asfaaltiin hojjetaman asfaaltii muraasaan ala nuyi hin hojjennu magaalota keessatti kan jalqabneen alatti asfaaltii federaalaatu hojjechaa jira. Tokko tokko kontiraanni isaanii sirrii miti. Hanni bal'aan keessatti gaggeeffameera. Isa sirreessuudhaaf carraaqii gochaa jirra. Piroojeektoota haaraa immoo bara kana bal'inaan barreen gaddaaf bara kana akka naannoo keenyatti akka jalqabamu goonee jirra. Piroojeektoota kufanis akka ka'an akka karaa qabatan. Piroojeektoota haaraa jalqabanis ariitiidhaan akka xumuraman xiyyeeffannee akka mootummaa naannoo Oromiyaatti qaama kan hordofuuf dandeessisnee hundeessisnee irratti hojjechaa jirra. Garuu kan afaan ol qabatee kan laallamuu qabu piroojeektoota federaalaa irratti piroojeektoota naannoo irratti waa'ee daangaa gabachiisuu fi waa'ee beenyati. Kana uummanni keenya sirnaan irratti qabsaa'uu qaba. Beenyaa kallattii adda addaatiin marsaa 3-4 akka deebi'ee shallagamu gochuudhaan gatii piroojeektiitii ol akka godhamaa jira. Kana yoo walitti dubbannee sadarkaa sadarkaadhaan sirreessinu ta'e misooma hojjechuun hin danda'amu. Hawwuun hin danda'ama, misooma hojjechuun hin danda'amu. Kaan immoo mana murtii geesseetu piroojeektii hunda sakaalee keessatti hojjisa. Godinni tokko tokko immoo piroojeektii nu kennameetu rakkoo daangaa kabachiisuutiin piroojeektoonni waggaa 2 ta'anitu jira. Utuu hojiin jalqabamin kontiraanni kenname. Waa'ee daangaa kabachiisuu, waa'ee dhiyeessii dhagaa waan adda addaa cirracha barbaachisu, selected materiaalii barbaachisu akka kontiraaktarri argate gochuu kana sadarkaa sadarkaadhaan wal deeggaraa yoo deemneen alatti piroojeektoota keessattuu kan federaalaa karaa qabsiisuu hin dandeenyu. Kana alatti daandiin asfaaltii rakkoodha. Dhugaadha. Baakloogii guddaan nurra jira. Isa hiikuudhaaf karoorsannee mootummaa federaalaa faana qindoominaan hojjetamaa jira. Hojii bal'aan isa hojjetameera waggoota 2 darbe. Garuu baay'ee duubatti hafnee waan jirruuf hojii waggaa 4-5-6 itti fufiinsaan hojii barbaada jechaadha. Irratti xiyyeeffannee piroojeektoota jalqaban xumursiisu. Piroojeektoota haaraa immoo bakkoota baay'ee murteessaa ta'an adda baasnee akka hojiitti galan gochuudhaan sirriitti xiyyeeffannee itti deemuun nurra jiraata. Garuu bu'uura misoomaa akka waliigalaatti uummanni keenya daangaa kabachiisuudhaan piroojeektoota hordofuudhaan deeggaruudhaan yoo cinaan dhaabbatu ta'e rakkoo jiru hiikuu hin dandeenyu. Kanaaf irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba. Kan sadarkaa naannootti jiran bara kanas bajeta bal'aa
kabajamaa caffeen kun boru mirkaneessu keessatti kan qabame piroojektota buleeyyii xumursiisuudhaaf waan ta'eef bara kanas piroojektota baay'ee kan xumuru ta'uusaa kanan harcaanii hafaniifis humnaa ol nuti ta'anii kan hafaniifis kabajamaa caffee kana dhiifama gaafachuun barbaadaa jabeessinee ammas hojjennee piroojektota nu harkatti bubbulan kana xumuraa deemuu nurra jiraata. Piroojektota haaraa jalqabnus immoo akkuma barana ifa boruu irratti piroojektota biroo irrattis jalqabne daddafnee xumuru waggaa 2-3 caala piroojeektiin turuun qabu isa daddafnee xumuru aadeffannee deemuu nurra jiraata. Kanarratti jabeessinee deemna. Kan biraa akka waliigalaatti sirna dimookiraasii keenya lafa qabsiisuudhaaf bara kana uummanni keenya filannoo kanaan hojii raajii ta'e hojjetee jira. Jijjiirama guddaa nutti agarsiisee jira. Uummanni keenya murtee guddaa dabarsee jira. Murtee guddaa kana yoo waggoota 5 dhufu qixaan itti fayyadamne uummanni keenya hiree caalmadhaan injifannoo caalmadhaan fuulduratti tarkaanfachuu danda'a. Isa kana gochuudhaaf immoo mootummaan keenya paartiin keenya itti gaafatamummaatti kenname hojiitti kuudhaaf qophii babal'aa gochaati kan jiru. Karoora waggaa 10 sila guyyoota 2 darbe irratti mari'attan ammas irratti mari'annu isa qopheessee kallattii maraan hooggansa jiru cimsuudhaaf rakkoolee jiran hiikuudhaaf xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Hundaa ol garuu hirmaannaan uummataa sirna dimookiraasii jalqabne kana lafa qabsiisuudhaaf ammas uummanni kan nu biraa hafu duun taane sadarkaa sadarkaadhaan hirmaachuu, to'achuu, sirreessuu irratti jabaatee hojjechuutu irra jiraata. Dhaabbileen siivikii, waldaaleen dargaggootaa, dubartootaa sadarkaa sadarkaadhaan dhaabbilee siivikii adda addaa jiran akka ciman akka hojii qabatamaa keessa galanii bu'aa barbaadamu fidan dhaabbilee siivikii cimsuu irratti sirriitti jabaannee hojjechuu qabna. Miidiyaalee irratti hojiin jalqabaman bal'atanii miidiyaaleen akka qaama bilisaatti rakkoo hawaasaa kan baasan dimookiraasiin akka bal'atu humna godhan akka ta'an sirriitti jabeessinee hojjechuun irra jiraata. Paartilees caalmatti yeroo filannoo qofa duun taane ammaan boodas hojii jiru keessatti hirmaachisuudhaan qooda akka fudhatan gochuudhaan waliin hojjechuudhaan hiree kennuufiidhaan akka hirmaatan gochuudhaan sadarkaa adda addaatti itti gaafatamummaa fudhatanii uummataaf akka hojjetan gochuudhaan caalmatti rakkoo jiru hiikuudhaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan hojjennu ta'uusaa mootummaa fulbaana keessatti hundeessinu keessattis paartileen akka qooda fudhatan caalmatti bal'ifnee itti yaadnee hojjechaa kan deemnu ta'uusaa carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Isa yoo goone jijjiirama barbaadamu injifannoo barbaadamu sadarkaa barbaadnutti fidaa deemuu dandeenya. Isa irratti akka mootummaa naannootti sadarkaa sadarkaadhaan hojjechaa deemna. Kanaaf dimookiraasii irratti murtee uummanni keenya dabarse isa kabajnee isa giddu galeessa godhannee dhimmoota siivikii dhaabbilee siivikii irratti hirmaannaa uummataa irratti murtee uummataa irratti miidiyaa fi paartilee faana ol qabatee dhimmoota jiran irratti sirriitti cimsinee yoo hojjechaa deemne caalmatti dimookiraasiin keenya akka hundee gadi fageeffatu aadaan dimookiraasii akka dagaagu hundumtuu waa hunda keessatti qooda akka fudhatu wal qeeqoo duun taane wal tumsee wal ta'ee hojii hojjechuu jijjiirama fidu bu'aa uummataa isaa milkeessaa deemuu muuxannoo waliif dabarsuu irratti akka jabaatamee hojjetamu gochaa kan deemu ta'uusaa carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Dhimmi inni biraa dhimma akka waliigalaatti haala amma keessa jirruu fi haala nageenyaa faana wal qabatee sila mana keessaayis yaadna adda addaa irratti kennamee jira. Isa utuun baay'ee irra hin deebi'in mootummaan jijjiiramaa kun akka dafee hin biqille hin dhalanne jijjiiramaan duras tattaaffii guddaa godhame kabajamaa caffeen kunis tattaaffii godhame sana fuuldura dhaabbatee qabsaa'ee akka sila ganama jedhame sana yeeyyii nu keessa jiru harcaaseet kabajamaa caffeen kun uummata keenya abbaa injifannoo godhe. Akka jijjiiramni kun hin dhalanne TPLF ergamtoota nu keessaa qabu fayyadamee wanti inni hin goone hin jiru samiidhaa gadi. Dhugaa waan tureef rabbi waan murteesseef raawwatame. Karaa sirriidhaan waan qabsaameef. Jijjiiramichi erga dhalate booda immoo jijjiiramichi akka xobbeetti citu yaalee ajjecharraa kaasee naannolee jeeksisuu dabalatee humna hidhataa iddoo adda addaatti bobbaasuu shanee bobbaasuu irraa kaasee TPLF hojii baay'ee hojjete. Innis milkaa'uu fi dinnaan raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii suukaneessaa sana fudhate.
deebisamee mootummaan jijjiiramaa uummata qindeessee tarkaanfii irratti fudhatee joottan 8 darbe bu'aa gaariin argamee humni sun humna qabu hunda akka dhabu taasifame. Humni sun jee onkoloolessaaf sadaasaa keessa yeroo rakkoo sun uumametti humna biyyoota ollaa irratti dhukaasuu danda'u ture. Gandoota ollaatti oduu hin taane, aanota ollaatti oduu hin taane, biyyoota ollaatti misaayilii kan furgu kan darbatu ture. Humna kan akka dhabu godhamee tarkaanfiin irratti fudhatamee gootichi raayyaa ittisa biyyaa raajii hojjetee humna kanarratti hooggantoota isaa baay'ee isaanii to'atamanii akka to'annoo seeraa jala oolan. Warra didan immoo tarkaanfiin akka irratti fudhatamu taasisee jira. Harcaatota hafan kana harcaatota hafan immoo humnoonni alaa keessaayis biyyi kun akka diigamu warri barbaadan wal gargaaranii lubbuu toruuf hojjechaa jiru. Giddugalli humnoota alaa jara kana deeggaranii giddugalli isaanii waan sadii. Tokkoffaa hidha laga haaromsaa akkan hojjetamne gochuudha. Akkan xumuramne gochuudha. Hidha laga haaromsaa TPLF juntaan awwaalee deeme itti nyaatee otuu TPLF waggaa 3-4 turee jiraate dhaabbanni hojicha hojjetu mootummaa Itoophiyaa yuuroo miiliyoona 900 himate. Otuu waggaa 3-4 itti dabalamee jiraate gatii piroojeektichaatii ol ta'a ture himannaan humti isaayyuu. Isa miiliyoona 900 mootummaan jaarsummaa meeqaan kadhaa meeqaan hojii kara fuunduraa hojjetamu giddugaleessa godhatee kadhateet yuuroo miiliyoona 500 naannoo sanii walii galameet kan hojiin kun hojjetame. Kisaaraasa kan piroojeektichaaf kaffalamuuf oduun taane kisaaraasa. Wayyaaneen akkan hojjetamne akkan xumuramne waan godheef. Kanaaf hooggansi jijjiiramaa hidha laga haaromsaa awwaalamee ture du'aa kaaseet akka xumuramu gochaa jira. Ummanni keenya kanarratti aarsaa guddaa kaffale waan qabu hunda kenneet hidha kana milkeessaa jira. Waa'ee hidha kanaa faana wal qabatu waa'ee dhugaa miti, dhugaan keenya wallaalameeti miti. Addunyaa kanarratti dhugaa miti rakkoon. Dhugaan Rabbii qofa biratti Waaqa bira qofatti iddoo qabdi. Lafa kanarratti dubbiin hundi dubbii humnaati. Dubbii kaan iyyummaa keessa tursanii ofii qananiidhaan jiraachuuti. Hunduu yoo inni iyyummaa keessa ture tattaafateetti jireenyi isaa yoo jijjiirame inni irratti gurguratee jiraatu ammasuma jireenyi isaa gadi bu'u. Kanaaf akka iyyummaa keessaa baanu hin barbaadamu. Akka bishaan kanatti gargaaramnu hin barbaadamu. Qaxanaa keessa jiru kana keessatti biyya dhageettii qabnu akka taanu hin barbaadamu. Kanaaf dubbiin inni tokkoffaan dubbii bishaaniiti. Itoophiyaa keessaa immoo bishaan hunduu Itoophiyaa keessaa gadi yaa'a. Kanaaf Abbayyaa irratti kan hojjetan ittaansanii maal hojjetuudha? Taansanii karamitti guddatuudha? Maaliif bishaan kun humna guddaa nuuf kenna? Ibsaa sila ganama komee ka'aa ture sana hunda hiikuudhaaf humna guddaa ta'a. Galii guddaa maddisiisa. Hundaa ol immoo bilisummaa sammuu nuuf kenna. Bilisummaa akka sabaatti akka biyyaatti waa gochuu waan yaadne milkeessuu bilisummaa sana nu gonfachiisa. Kanaaf kan nutti duulamu. Inni lammaffaan kan nutti duulamu mootummaa dadhabaa ta'e uumanii mootummaa ergamaa ta'e biyya kana keessa kaawwatanii qabeenya biyya kanaa saamudha. Wayyaaneen ergamaa fi ture ammas ergamuudhaaf salfii qabate. Otuu nuyi ergamneefis walitti bu'insi kun hundi hin jiru. Siyaasni kun hundi hin jiru. Mootummaa ergamaa asitti qabaachuu barbaadu. Mootummaa ergamaa jechuun faayidaa uummata isaa gurguraa, misooma gufachiisaa,
gabaa biyya biraatiif ta'u albuuda biyyattii saamsisuu, lafa biyyattii saamsisuu, qabeenya biyyattii saamsisuu. Biyyi kun hin tuqamne qabeenya bal'aa qaba. Isa nyaachuudhaaf hundumtuu hiriira galee jira. Isa nyaachuudhaaf immoo mootummaa ergamtuu barbaadama asitti. Hin ergamnuu waan jedhameef. Hin jijjiiramnaa badhaadhina mirkaneessinaa uummata keenya hiyyummaa keessaa baafnaa waan jedhameef. Wayyaaneen immoo marsinarii waan taateef, ergamtuu waan taateef. Kanaaf biyya kana diiganii mootummaa ergamtuu taate, mootummaa dadhabaa ta'e biyya kanatti lafa kaa'uuf jedhameeti. Humni kun waggaa 3 kanatti raajii kana hunda hojjete yoo bubbule akkam ta'aadha kan isaan yaachise. Rabbi waan jiruuf, Waaqni waan jiruuf, ummanni keenya waan jiruuf hooggansi kun hin bubbulaa, misoomni keenya itti fufaa, badhaadhinni keenya mirkanaa. Kanarraa humni duubatti nu deebisu tokko illee hin jiru. Ergamtuu ta'anii saba ofii gurguruu, biyya ofii gurguruu manna kabajaan duwwayya. Ergamtuu ta'anii kabajamaa jedhamu manna waa hundi wafe wayya. Kanaaf mootummaan kun uummata isaa qaba. Amma waa'ee filannoo waan baay'ee jechuudha hiriira galanii turan. Uummanni bahee filuu jedhan, uummanni naannoo keenya akka raajitti bahee hiriiri. Kaardii fudhate. Otuu boombiin itti darbatamu, otuu xiyyiitiin irratti dhuka'u uummanni keenya bahee filate. Aantummaa isa cinaa ta'uu isaa agarsiise. Waa'ee filannoo keenya namni tokko waa tokko dubbachuu dadhabe addunyaa irratti. Nama biraatu afaan qabe seetan isintu afaan qabe. Uummata keenyatu afaan qabe. Uummanni keenya jira. Waaqni immoo jira. Kanaaf biyya kana keessatti lammata mootummaa ergamtuun diina biyya kanaa mootummaan ta'e ni ijaarama. Mootummoonni kanaan dura turan diina uummata kanaa turan. Diinummaadhaan kaaniif hojjetu biyya kana diigaa salphisaa. Fedhii biyyi kun istiraatejikaalii qabdu dhabsiisaa. Ji'oopolitiksii biyyi keenya qabdu dhabsiisaa kan turame. Kun lammatan ta'u uummata Itoophiyaatiif ifti bahaa jira, ifti kun guutuu ta'a. Ifti kun guutuu kan ta'u deeggarsa qaama adda addaatiin miti. Ifti kun guutuu kan ta'u qabsoo isaatiin, dadhabbii isaatiin ciniinnatee qaala'insi jireenyaa jiraatu, rakkoon adda addaa jiraatu, rakkoon uumamaa jiraatu sana hunda dandamatee dhaabbatee fuulduratti deema taanaan na amanaa rakkoo amma jiru kana keessa tarkaanfanneet utaallee baanaa fuulduratti deema. Rakkoo isaan garuu asifasichi nurratti tolchan kanatti garagarra taanaan waa hunda dhabna. Kanaaf sababni lammaffaan kana. Sababni inni sadaffaan addunyaa irratti haalli jiru jijjiramaa jira. Haalli addunyaa waggoottan 5 6 dhufan 10 dhufan akkaataa amma jiru kanatti fufu. Isa keessatti warra qabeenyi isaaniin tuqamne fuulduratti tarkaanfachuu danda'an hundumtuu sakaaluu barbaada. Gottotuu barbaada duubatti. Kanaafidha TPLF meeshaa kanaaf ta'u waan danda'uufidha. TPLF deeggaruudhaaf kan yaalaa jiraniif. TPLF humni juntaan kun ummanni naannoo keenya, ummanni keenya, ummanni Oromoo akkuma sabaaf sablammoota kaanii keessattuu ummanni keenya waan TPLF isa godhe, waan juntaan isa godhe hin raafatu. Hin ifne malee hin raafamne. Madaan nurra jira. Gootota keenya meeqa ajjeesee awwaala isaanii wallaale. Nama 1,000 meeqa kan inni mana hidhaatti tortorse.
qabeenya Oromiyaa waggaa 27 akka sila kabajamoon miseensi caffee kaasan kan saamaa ture. Seeratti baasee imaammatatti baasee qonnaan bulaa keenya meeqa buqqise. Dargaggeessa keenya qeerroof qarree keenya kumaatama meeqaan kan snaayipariidhaaf fixe. Humni kun diina keenya. Nu ajjeesee, nu hatee, mirga sabummaa keenya, mirga eenyummaa keenya nu sarbee waan humni kun nun goone hin jiru. Humni kun diina keenya. Kana hin raaffannu yoomiyyuu hin raaffannu. Waan kaleessa nu godhe hin raaffannu. Amma immoo warri kaleessa isaan hidhaa ture waan inni ittiin tuqe hin beeknu. Isaan otuu nafin fira wayyaanee ta'an. Obboleessa isaa jibba jecha shaneef amma hidhachuu shaneen amma hidhattee Oromoo waraanutti geesse. TPLFif jecha. Kan dura biyyaari'ee biyyaa baasee qabsoo uummata Oromoo doomsaa ture TPLF. Amma immoo kan ergamuudhaaf hiriirri qabamu TPLFif. Takka mootummaa ce'umsaatu hundeessina jedhu manumatti hundeessu immoo saalooniidhuma isaanii keessatti. Tokko tokko dulloomee totorra'ee jira. Waan yaadus waan hojjetus hin beeku. Waan sabaan beeku. Gaafuma TPLF waa achi socho'e asii qaxaxisu bakka ciisanii ka'anii birdilibsii 20 uffatan keessaa ol ka'anii. Warra karaa nagaatiin nu faana hojjechuu barbaadan, karaa nagaatiin nu faana deemuu barbaadan obboleessa keenya miti qaama kan faana iyyuu rakkoo tokko hin qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa kanarratti shakkii tokko hin qabu. Karaa dheeraa deeme amma har'attis ammaan boodas karaa barbaachisuu hin dandeenye. Garuu immoo maqaa obbolummaatiin obboleessa ofii ajjeesuudhaaf hiriiraa hiree uummata ofii gurguranii ergamtu ta'uudhaaf deemuudhaaf waan deemamu garuu uummanni keenya sin eeyyamu, mootummaan naannoo Oromiyaa hin eeyyamu. Kabajamaa caffeen kun sin eeyyamu. Maaliif ergamuun hagam akka nama miidhu fagoo miti kaleessa beekna waan ta'eef. Warra TPLF deeggaruuf hin qaanofne jira. Warri kun maaliin namummaa qabu moo sammuu isaanii fayyaadha moo maaliin? Nu jibbuun rakkoon qabu. Nu jibbuun nuun ol fooyya'aa ta'anii hiree uummata Oromoo faayidaa uummata Oromoo mirkaneessuudha. Maaliif wanti dhuunfaa irratti ol jibbamu waan hin jirreef hiree uummataa waan ta'eef faayidaa uummataa waan ta'eef. Garuu namni akkamitti inaaffaadhaaf jedhee aangoodhaaf jedhee diina uummata isaa faana dhaabbate. Gaarummaan isaa uummanni Oromoo madaa isaa sana hin raaffanne. Qoreetti, Ambootti, Awwadaayitti, Yaabellootti, Moyyaaleetti, Gimbiitti, Naqamteetti, guutuu Oromiyaatti waan waggoottan 27 ta'e sana Oromoon hin raaffanne. Qonnaan bulaa horsiisee bulaan Oromoon hin raaffanne. Gadameessi haadha Oromoon hin raaffanne. Wanti guddaan isa. Akka warra ergamtoota kanaatiif oduu ta'e uummanni keenya salphatee ture. Yoo dhiifamni barbaachisen dhiifama goona malee madaa keenya hin raaffanne. Haa tulfi kan itti ajjeefamte sana hin raaffanne. Sukkaaraaf jedhamee snaayipariidhaan daa'ima keenya harcaate hin raaffanne. Obboleewwan keenya nu biraa kufan hin raaffanne. Qeerroof qarree harcaansaan hin raaffanne. Gaafa duune maal jennetti itti himna innaa deemu. Achitti maal jennetti himna. Wayyaanee faana olii gallee uummata Oromoo gurgurree dhufne jennetti itti himna. Moo qabsoo sin qabsooftaniif sana fuuldura dhaabbannee qabsoofneetu
fedhii uummata keenya, fedhii uummata Oromoo, fedhii uummattoota Itoophiyaa, sabaaf sablammoota Itoophiyaa milkeessinee dhufne jennaan. Moo isaaf kufnee dhufne jennaan. Filannoon jiru sadii. Isaaf kufanii deemu. Otuun kufinis hojjetanii milkeessanii kabajaan deemu. Kun lamaan kabaja. Injifannoo uummata keenya awwaalee gurgurree deemuu garuu salphina. Waan qabsaa'onni keenya kaleessaatti kufanis waan itti himnu qabna. Kanaaf TPLFis shaneenis faallaa faayidaa uummata Oromoo dhaabbatanii kan hojjechaa kan jiran. Shaneen maaliif haadha Oromoo saama? Shaneen maaliif dhiira Oromoo gudeeda? Salphina meeqa akkoo kolfa nuti ta'a jennee kan dhoksine. Eenyudhaaf? Oromoo garaa ga'uudhaaf immoo wayyaanee garaa ga'uudhaaf. Kan wayyaanee faana ibsii baafamaa ooluuf eenyu garaa ga'uudhaaf. Kaayyoo eenyu milkeessuudhaaf. Kana fuuldura dhaabbannee qabsoofnaa injifachaa dhufne irraa injifannaatti fufu. Fedhii uummata keenya, faayidaa uummata keenya, hiree uummata keenya gonkumayyuu sakandii tokkoof dabarsineen kennu. Qaamni nageenyaa keenya dhugaa dubbachuudhaaf kabajamaa caffee kana fuulduratti maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin kabaja guddaa kennuuf hin barbaade. Milishaan keenya, poolisiin keenya, humna addaa keenya, raayyaan ittisa biyyaa, poolisii federaalaa naannoo keenya keessa jiran hundumtu guyyaa guyyaadhaan aarsaa kaffalaati. Salphinni kun akka uummata keenya irraa cabu kan godhan. Hundaa ol immoo uummanni keenya ba'aa kana hunda baateeti fuulduratti kan tarkaanfate. Ba'aa kana hunda baateeti, madaa kana hunda baateeti, madaa isa kaleessaa natti hin caalu jedhee kan injifachuudhaaf kan inni fuulduratti ba'ee qabsaa'eef. Dargaggoonni keenya, qeerroof qarreen keenya kaleessa waan itti kufan waan beekaniif isa nyaachuu kan dhufe, isa gurgurachuu kan dhufe, irratti deebi'ee garboonfatee irratti uummata keenya gurguratee jiraachuu kan barbaadu fuuldura dhaabbatanii nagaaf tasgabbii naannoo keenyaa mirkaneessaa dhufan. Qeerroof qarree naannoo keenyaa, dargaggoota keenya kabaja guddaa siniif mala jijjiirama kana kan keessan godhatanii dhuunfattanii caasaa mootummaa keessatti makamtanii ofiif hooggansatti taatanii ofiif rakkoo jiru sirreessaa raajii kana waan hojjettaniif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadha isiniin jechuun barbaada. Kanaaf warra kaansarii qabsoo uummata Oromoo, injifannoo uummata Oromoo humnoota ta'an kan karaa nagaa warra jibban kan humnaan marsinarii ta'anii ergamaa ta'anii uummata keenya irratti fe'amanii warra jiraachuu barbaadan, fedhii warra alaa warra mirkeessuu barbaadan kan tokko taanee tokkummaa keenya eegnee kallattii maraan misooma keenya hojjechaa irratti qabsaa'uun aarsaa barbaachisu kaffallee fuulduratti tarkaanfachuun hunda keenya irraa eegama. Humnoota alaatiif mootummaa Gibxiif ergamaa ta'anii hiree uummata keenyaa ukkaamsuun hin danda'amu. Gonkumayyuu hin danda'amu. Gonkumayyuu hin eeyyamu. Kana kan gochaa jiranii kanarratti dhaabbannee kallattii hundaan cimnee deemuun nurra jiraata. Keessattuu ganama kana kabajamaa caffeen kun raayyaa ittisa biyyaatiif kabajni godhe kabaja guddaadha. Gulantaa isaanii fuulduratti goota jedhamanii akka waamaman. Tajaajila hawaasni argamu keessa hunda keessatti dursa tajaajila akka argatan aarsaa kaffalaniif immoo beekamtii waan kenneef kun beekamtii nageenya isaatiif, beekamtii injifannoo isaatiif, beekamtii birmadummaa biyya keenyaatiif, tokkummaa biyya keenyaatiif kenname waan ta'eef kun hojii guddaadha, humna guddaadha, seexaa guddaa humna uumuudha. Uummanni naannoo keenya raayyaa ittisa biyyaa keenya biraa yoomiyyuu hafeen beeku. Gooticha raayyaa ittisa biyyaa keenya biraa guyyaa tokko hafeen beeku. Maaliif ijoollee isaatiin ijaarame? Maaliif aarsaatti kaffale? Maaliif fedhii faayidaa isaa, fedhii faayidaa uummattoota Itoophiyaa tiksaa jira waan ta'eef. Kanaaf deeggarsi gama kanaan fi hojiin gama kanaan jalqabame cimeetti fufuu danda'u ture jira. Akkasila jedhame gootummaanis maal akka ta'e raayyaan keenya itti agarsiisee jira. Boruus iftaanis itti agarsiisa. Akkuma uumama addaa ta'an wayitti olollii fi haasaan gaggeeffamu
olola sobaa akka ta'e hurrii akka ta'e ogummaan isaan qaban yoo jiraate baandummaadha. Ogummaan isaan qaban yoo jiraate fedhii Itoophiyaa irratti xannacha ta'anii jiraachuudha kan ogummaan isaan qaban. Gootummaa maalii qabu? Warra salphoo ulfina hin beekne kana raayyaan keenya itti agarsiisee jira. Uummanni keenya samma cinaa dhaabbate anarraa kaasee raayyaa ittisa biyyaa gootichaaf waan barbaachisu hunda akka nama dhuunfaatti goonee cinaa hiriirree adda irratti barbaachise adda irratti hiriirreetu kabaja Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaatti fufsiisna. Kaleessa uummanni Oromoo tokkummaa Itoophiyaa lafa qabsiisuudhaaf aarsaa hunda kaffaleera. Lafeen uummata keenya daangaa Itoophiyaa irra jira. Otuu ka'ee dubbate iddoo hundaa ka'ee dubbata. Kana qabna seenaa baandummaa hin qabnu. Seenaa ergamuu hin qabnu. Kanaaf mootummaan jijjiiramaa kun ergamuu dadhabe. Namni seenaa hin qabne deebisee jiraachuu hin danda'u. Seenuma qabuus itti fufa namni. Seenaan keenya kana waan ta'eef, seenaan keenya gootummaa waan ta'eef, seenaan keenya kabaja biyyaa waan ta'eef, seenaan keenya birmadummaa Itoophiyaa waan ta'eef, seenaan keenya tokkummaa Itoophiyaa waan ta'eef, isa kana aarsaa barbaachisu hunda kaffallee tokkummaa Itoophiyaa, injifannoo Itoophiyaa, badhaadhina Itoophiyaa milkeessuudhaaf aarsaa barbaachisu hunda kaffallee aarsaa keenyaan injifannoo keenya cululuqaa ol qabaa deemna. Akkuma kaleessa injifanne borus iftaanis injifachaa itti fufna. Sababni isaa uummata keenya jira. Sababni isaa seenatu jira. Sababni isaa hundaa ol immoo dhugaa qabna waan ta'eef waaqni nu faana jira. Humtuu nu faana dhaabbanne waaqni nu faana dhaabbatee jira waan ta'eef humna waaqni faana dhaabbate immoo humtuu waan hin dandeenyeef in injifannaa. Isa kanaaf uummanni keenya jabaatee rabbi isaa kadhachaa hojii misooma isaa akka jabaatee hojjetu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Kana keessatti nageenya naannoo keenya nageenya qe'ee uummanni keenya akkuma ammaan dura gochaa ture aarsaa kaffalee nageenya isaa eeggachaa ture nageenya isaa eeggachuu irratti jabaatee hojjechuu qaba. Raayyaa keenya cimsuu irratti akka sila jedhe jabaannee hojjechuu qabna. Kana goonee injifannoo caalmatiif harka ol qabannee deemuun nurra jiraata. Warra asii qe'ee keessa ta'an immoo jaraaf ergamuu barbaadan ergamtuu qabdi. Sadarkaan ergamuu baay'eetu jira. Ijibti wayyaanee ergatti wayyaaneen immoo shanii ergatti akkasumatti wal ergatan madakaatti. Isa kana ergamtuu sadarkaadhaan jirtu qulqulleessaa deemnaa. Kana keessatti misoomni keenya sakandii tokkoof dhaabbachuu qabu. Kan waraanuu waraana, kan qotuun qota. Misoomni namni hundumtuu hojii irratti ergame sana irratti hojjechuudha qabsaa'uun isa aarsaan. Kanaaf misooma keenya itti fufsiisaa kallattii maraan harka wal qabannee deemuutu nurra jiraata. Sabaaf sablammoonni uummattoonni Itoophiyaas miidhaa TPLF biyya keenya irraan ga'e tokkoon sabaaf sablammoota irraan ga'e hundumtuu waan beekuuf aangoo irraa fudhatee sarbee biyya kana keessatti lammii lammaffaa godhe akkamitti akka jiraachise waan beekaniif sabaaf sablammii hundumtuu daangaa hanga daangaatti ka'ee jira. Kan harka wal qabannee dhiibbaa alaa jiru dandamannee ishee as jirtu immoo qulqulleessinee injifannoo Itoophiyaatti fufsiisna. Kanarraa duubatti hin deebinuu kana milkeessinaa yaada jedhu kaasuun barbaada. Xumura irratti ganna kana hojii gurguddaatu nu harka jira. Hojii gurguddaa shanan tokkotu nu harka jira. Tokko kuffaa fi inni duraa namni hundumtuu bakka jirutti nageenya isaa mirkaneessu, nageenya naannoo isaa eegu, akkuma filannoo keenya nagaadhaan akka xumuramu uummanni keenya raajii hojjete ammas nagaa qe'ee isaa eeguudhaan raajii hojjechuu danda'utu irra jiraata. Lammaffaan raayyaa ittisa biyya keenyaa waa hundaan cimsu, humna namaatiin cimsu, qabeenyaan cimsu, deeggarsa barbaachisu hunda gochuudhaan akkuma har'a murtee seena qabeessa caffeen kun raawwate sadarkaadhaan kana gochuudhaan raayyaa keenya ol qabuu cimsuun nurraa eeggama. Sadaffaa hojii qonna gannaati. Fi hojii gannaa keenya akka walii galaatti galii sassaabuu, magaalota qulqulleessuu, kilaasteraan facaasuu, oomisha faca'e immoo kunuunsuu, lolaa adda addaa to'achuu kanarratti
hojii gannaa irratti qabaman hunda irratti barnoota ga'eessotaa gaggeessuu kana irratti cimsinee hojjechuu qabna. Hojiin inni arfaffaan tajaajila lammummaadha. Tajaajila lammummaatiin giriin leegaasii mirkaneessuu, manneen bu'uura boruu akka ijaaramanii xumuraman gochuu, dhiiga kennuu, ummanni keenya sadarkaa sadarkaadhaan jiru akka wal gargaaru gochuu, akka wal cinaa dhaabbatu, lafa walii akka waliif qotu gochuu. Kana gochuudhaan ummata keenya cinaa dhaabbachuu danda'u nurra jiraata. Wal deeggaruu, misooma walootiif waliin dhaabbachuun nurra jiraata. Inni shanaffaan fi inni dhumaa hidha laga haaromsaa marsaa lammaffaa guutuudha. Isa kana rabbiin kadhachuu, diinota keenya akka rabbiin alaayis kan jiran keessaayis kan jiran akka laamshaan gochuu, deeggarsa mallaqaa barbaachisu baasuu, boondii bituu, hidhicha lubbuu keenya waan ta'eef lubbuu keenya kana kunuunsuu, faallaa kanaa humnoota deeman hunda fuuldura dhaabbachuu nurraa eeggamaa. Kana jabaannee dhimmoota shanan kanarratti xiyyeeffannee hojjenne birraa dhuftu immoo injifannoo bal'aadhaan, jijjiirama guddaadhaan waan hedduu keessa dhaabbannee deebinee walagarraa injifannoon uummata Oromoo, injifannoo sabaa uummattoota Itoophiyaa tattaaffii keessaniin, tattaaffii uummata keenyatiin, aarsaa uummata keenyatiin, gargaarsa Waaqayyootiin itti fufaa. Guddaa galatoomaa ulfaadha isin jechuun barbaada.